Ashamar kafuun akkam jirtu kabajamtoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Bunnoo Waabekooti. Marree isinis gama keessaniin tuura YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib gochuun akka nu hordoftan isin affeerra. Duraan dursaa hangafoota oduun isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo galmeesse. Godina Baalee aanaa madda walaabuutti ajjechaan qaamota mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatee jiraachuunis ibsamee jira. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee kitaabota eenyummaa Oromoon ibsine barattoota afaan Oromoo barataniif qopheessaa jiraachuun himamee jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo galmeesse. Waraanni bilisummaa Oromoo halkan kaleessaa haleellaa kaampii loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gonfachuusaa ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godina lixa shaggar aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Boollootti mooraa waraana diinaa irratti haleellaa raawwateen loltoota diinaa adabuun meeshaalee hidhannoo ofiisa barbaachisan hedduu siikachuu maddeen keenya zoonichaa irraa jiran nuuf himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun achuma aanaa Hiluu magaalaa Tajjii fi magaalaa aanaa Saddeen Soddoo keessatti opereeshinii milkaa'aa geggeessan humnoota diinaa irratti injifannoo guddaa argachuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Tooftaa addaa fi hiccitiin isaa eegameen kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo akka isaaf mijatutti istiraateejii waraanaa addaatiin gara mooraa diinaatti qajeeluun loltoota diinaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeessee jira. Opereeshinii diina barbadeessuuf geggeesseen injifannoo boonsaa argachuusaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggar aanaa Dirree Hincinii bakka addaa Kamsii Billoo jedhamutti lola cimaa humnoota mootummaa waliin geggeesseen injifannoo argachuusaa ibsee jira. Waraanni kun lola geggeessan loltoota diinaa baay'inaan 20 ta'an du'aan hoggaa adabu kanneen lakkoofsi isaanii 15 ta'an immoo madeessuun himamee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa qawwee 22 walumaa galatti diina irraa hiikkachuun mooraa waraana bilisummaa Oromootiif galii taasisee jira jedhame. Ayyaana bara haaraa Itoophiyaan kabajaa jirtu sababeeffachuun opereeshinii kana kan geggeesse waraanni bilisummaa Oromoo haleellawwan bakkoota garaagaraatti mooraa diinaa irratti raawwateen injifannoo gonfachuusaas ibsee jira. Godina Baalee aanaa madda walaabuutti ajjechaan qaama nageenyaa mootummaatiin namoota nagaa irratti raawwatamuun himame. Ajjechaan kun kan raawwatame aanaa madda walaabuu ganda waaree keessatti hoggaa ta'u humni nageenyaa mootummaa qibxata kaleessaa fulbaana 12 bara 2023 halkan keessaa sa'aatii 4tti nama maqaan isaa Abduu Hajii Abdallaa jedhamu reebicha hamaa irratti raawwatanii lubbuu isaa balleessuu jiraattonni aanichaa himan. Akka maddi GMN gandicha irraa argate himutti namni kun badii tokko malee reebicha humnootiin mootummaa irratti raawwatameen battalumatti kan du'e hoggaa ta'u reeffi isaa hanga ganama har'aa sa'aatii 4tti bakka kufee hin kaafamnes jedheera. Sababa kanaanis uummanni ajjechaa kana balaaleffachuun hiriira mormii guddaa adeemsisaa kan turan hoggaa ta'u dabballee fi qaamoti mootummaa ajjechaa kana raawwatan naannicharraa baqachuun isaanis maddeen keenya himeera. Qaamoleen mootummaa hubannoo namoomaa fi seeraa hin qabne waanuma meeshaa qabatan qofaaf akka fedha isaaniitti namoota nagaa irratti dhukaasuun lubbuu lammiilee biyyattii balleessaa jiru. Ajjechawwan murtee seeraa malee Oromiyaa kutaalee garaagaraatti raawwatamuunis itti fufee jira. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee kitaabota eenyummaa Oromoo hin calaqqisiisne barattoota afaan Oromootiin barataniif qopheessaa jiraachuun himame. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee fedhii gartuulee fiinxaleeyyii Amaaraa guutuuf mirga daa'imman Oromoo sarbee kitaaba eenyummaa Oromoo hin ibsinee fi dogoggora seenaa qabu qopheessaa jiraachuu odeeffanneerra. Akka maddi keenya ibsutti kitaabota afaan Oromoo kan kutaa 7ffaa fi 8ffaa bifa haaraan maxxansuun kitaabicha keessattis Minilik akka nama gaariitti bifa ibsuun qopheessaa jiraachuunis himameera. Kitaabichi eenyummaa fi fakkiiwwan Oromummaa kan lagate akkasumas qabiyyeen kitaabichaa fakkeenya eenyummaa fi seenaa warra kaabaa qofa irratti kan xiyyeeffate jechuun barsiisonni dhimmicha hordofaa jiran ibsaniiru. Gaaffii uummata Oromoo keessaa tokko daa'imman Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti afaan dhaloota isaaniitiin akka baratan kan jedhu hoggaa ta'u waggoottan 5 darbaniif kitaaba mootummaa naannoo Oromiyaa bu'uura godhachuun kan barsiifamaa ture. Haa ta'u malee humnoonni fiinxaleeyyii Amaaraa magaalaa Finfinnee keessa buufatan hokkora manneen barnootaa afaan Oromoon baratamu keessatti kaasaniin faaruun alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfatamne alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessa
keessatti akka hin fannifamne waan godhaniif sirni barnoota akka jijjiiramu taasifamee ture. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee barsiisota gocha kana mormaa jiran doorsisaa fi tarkaanfii isin irratti fudhanna jechuun sodaachisaa jiraachuus maddi keenya nuuf himeera. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee fedhii fiinxaleeyyii Amaaraa guutuuf mirga daa'imman Oromoo sarbee ariitii jijjiirama qilleensa siyaasaa biyyattii keessa guugachuun kitaaba eenyummaa Oromoo hin ibsinee fi dogoggoraan guutame qopheessee dhiyeessaa jiraachuun himame. Kitaabni kutaa 7ffaa durirraa barsiisaa turan qola isaarraa alaabaa abbaa gadaa fi suuraa gootota Oromoo ofirraa qaba kan jedhu barsiisaan odeeffannoo nuuf kenne, kan ammaa garuu suuraa gootota Oromoo fi alaabaa abbaa gadaa hin qabu jedha. Dhimma sirna barnoota haaraa kana irratti guyyoota lamaaf leenjiin barsiisotaaf kennamaa kan ture waggaa ta'u akkaataa gosa barnootaa barsiisaniitiin adda baafamanii leenjii fudhataa turuus barsiisonni himaa jiru. Kitaaba kutaa 7ffaa fi 8ffaa guutummaatti seenaa addaatiin kan qopheessan waggaa ta'u logoowwan eenyummaa Oromoo ibsan duubaa fi keessa kitaabicharraa guutummaatti haquus nuuf himaniiru. Kitaabota afaan Oromoo kutaa 7ffaa fi 8ffaa qola isaa irratti mallattooleen abbaa gadaa, odaa, alaabaa naannoo Oromiyaa, atileetotaa fi gootonni Oromoo kan turan waggaa ta'u kitaaba haaraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qopheessa kanarraa haqabuun isaas barameera. Egereen Oromoo, afaan Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa fi duudhaan Oromoo suuta magaalaa Finfinnee keessaa baafamaa jira kan jedhu maddi keenya. Uummanni Oromoo dambalii siyaasaa biyyattii raasaa jiru duukaa of gatu osoo hin taane eenyummaa fi egeree isaa irratti bulchiinsa magaalaa Finfinnee maal hojjetaa akka jiru xiyyeeffannoon ilaaluu qabas jedheera. Gochaa biiroon barnoota magaalaa Finfinnee gochaa jiru maatiin barattootaa, barsiisonni Oromoo akkasumas hayyoonni seenaa Oromoo osoo hin callisin badii dhaloota egeree jaamsuuf aggaamame kana dura akka dhaabbatanis akeekkachiise jira. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Oduu kana qopheessuun kan isiniif dhiyeesse ana Buunnoo Waabeekooti. Isinis chaanaalii YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork saabskraayibii gochuun qophiileen keenya guyyaa guyyuu akka isin bira ga'aniif maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Qophiilee keenya afaan biroo wajjin turtii gaarii.